Advana na sinigabi. Umaan uting gap ne di fa masigo ne umaan boy. أبشر وبليتي دي بوين أبشر فتو عرفات أبشر سمبر باجسو سمبر باجسو بوين Shakalan maqaa keetiinis dalagatan foolollee ittiin harkatan rakkoon qabu. Ati ammas ni jirta Boy. Arafat he. Arafat. Inna amma أبشر salah. بليتي تي بوين قالي تي بويني بوتشن بوتشسينيتي خلاص موت قبل ونما نسر تسول تدربتي برم تيجي قد يفسني سرا شغلان بيتا Aku mana rada negara kan. كوي akasibti wani nagotan akkaunti jalibsa kenya dage account manama to ko munira biye jirtibi account munira way murtigu to ragal chati ergasi bakata kat yechuda umar ibba fransan bakata kat account ki yero ergan umar ibba fransan bakata kat receipt ergachuan account munira dabarse michiyo ay bismillah nu asada karafat gafa na fere sidin demna nu khager gari kam koy munira ko ta kana munira ko ta kana نما koy amma fedi arafat gafa na arafat khara khami malaga ko mari ba fursa ra khawalle sirra khabalu dende account nu fa qabdamo ta dere khaydi qabdamo ta account khaydi oromo sigal kite account sun ra basani bayan ingahan nutti magati wala murti wala ibsa wala dabal yallam atimat galay ram amma jirta Dabana na mafakantin ta kana biran jirtu. Aku mesin na gosa ni tarap diga dito kanta katupan. ayyadis okay I'm boy nama isa muti ka balis amma isin emayam dire teo ese jirti مريم بريتي ما يرى سوري جمع صديقنا Bayan na bira jirti. esh ma bochere malif boch Isi fakenya aku mau ummanni bar mucatti naga wali qabna ya bayan bar naga umarre fi kan hojjette wanni irraa baate jechu walumaan nyaanne walumaan dhuyne jarru kana godhaartu mee Mee qotu mariin ijoolleen tun maal haasaarti naan jettee naga siifte bar ishee kana tutti waan takka ta'uu battanii jira biyyi imaaraatii jechuun isa dhugaatii isiniin jaa walfisobuu fi miidiyaa kana gubbaa fooloo barbaadaa fi kanaaf isiniin jaa biyyi imaaraatii jechuun biyya akka alamaatti heerri isii baay'ee ulfaataati ilmi namaa abbaan ilmoo isaa kana keessarraa fuudhuu hin danda'u dirqiidhaan abbummaan tokkollee waa si godhisuutu hin danda'u Qorraabati guddoo hana kufi inni rakkoo fi balloo rakkoo rabbi irraa qabu balloo malee ani waanin johuu sin beeku salaatii tasgabbaahee shawaarii seenee akkasitti qalbii takkaan gaafa ati namaaf waa godha rabbiin siif waa godha waan ta'eef rabbiin yaada muraasa isaa gurmaanaa gahu addunyaa kiraa rabbi isaa milkeessu tafagattee isaa dhiyeessu gaafa ati nama tokkoof dhaabbatte rabbiin siif dhaabbata waan ta'eef ani waanin jee dubbaddu hin beeku namni miidiyaa kanarratti kana hin beekne hin jiru na beekanillee kana beeku na beeka onnee kiyya qulqulluu gadaan kiyya qulqulluudha salaatee du'aa godhaafi Rabbiin hin danda'a yaada muraasa isaa galmanaa gahuu fi miskiina qarqaaruu masgiida jaarrachuu malee asidaayiste rabbi sarraa haa qabu. Ani kaniin jedhu salaatii du'aa godha malee miidiyaa kanarra waan hin asootu akka hin qabu. Isallee bilbilee galatoonfachuu barbaada. Galata miidiyaa sun ta'e galata keessaan isa galatoonfachuu barbaada. Kanumaan isiniin jechuu barbaade Oromoo tiyya isin jaaladha isin kabaja. Boosbaanuu anillee mucaa san du'aayii fedha wallaahi. Harappi ta'uu fayyaa mataa qabatee booda harappi tiyya maakiingi isin jaaladha. Laal asumaan aboo ani mucaa san Akka kana yoo funyaan hin qaban maaliin nama yaajansa bar dubbii nuti gaafa isiin Dubaay dhaqxee guyyaa 15 dura haasoftee natti himte mee hundi keessan bakka takka zakii jaa hundi keessan thank you itti nujaa ifumaaf dhufanii haasaan itti dhiifne ifumaa dhufanii haasaan haqamichi yoo ba'uu qaba bagara si baase gabrummaa jalaa lubbu. Zakii barreeffadha ijoolleen nan argeedha obboleessa keessan zakii barreessa. ifama hundi keessanuu galatooma ulfaadha maali murtii beeyta miidiyaa kanarra jirra waggaa takkaaf ijee jaasar jirra waa hedduu qunnamnee waa hedduu agarree yaa warri maqaa keenya yaames kalafarratti nu qabsiisuudha nu barbaadees hedduu ture haa ta'uuti nuti numa jirra inshaallah rabbi numa jirra gamoo duratti numa jiraanna abbaan jaalate ni jaalata abbaan jibbe ni jibba خبيه خدمتك قلتي في خنبي نمود أو تخيس قلتي في أرجع ممكن يا فنكب لا والله أرشيكم اللي بتك أنا يبك أبي إبصار ريالكم مثل سعودي يبك أبي هيتو مرجعني وكان سين ربي وقعد يقرأ مرتة دري خيس رابط تسمكان يسوع كم اللي بتك كتير في كم مثل دينو تيانو كان رأ في دينو راجو في قالتهم أول فادا أنت خيسونو سنين جالدا نجار نابولا نبرال كني كنا بنين تلقى أنت في الرفاق Dabbaan
ويا رفعت ولا قرر ولا قرر namni hedduulleen Oromoo teenya tana moraalii isaanii michoota hedduu waan darbisiistee deemta karmatiin deemtu. Galata dabbaala sumaanuu osoo deemne dura Asbay Arafat asbay mama. fi jaalib saalleen galatooma. Wallahi gammachuu keessa isinuu Arafat asbay irraanfanne. bilisomtee jirta. منيراتي يا قوي منيراتي Asbay يا lubbuu قوي sodaatini. قوي منيراتي قوي ناكا سيتيس سندرو جبادا ساعة تنا سوان جبيسا مرتي بقى ولا قرر وندا بچاو Hayyee galatoomne leenca keenya. Antoota ayyee jirta. Amma wanta akkanaan isin gaafadha yaa jara keenya dubbii tana ani yeroo duraatiif wallahi mana arrabsu jira. Antoota ayyee jirta. Mee bakka tootana viidiyoo tana haqumaaf rabbi gabbaase eenyu gata gabbaaste michiyyuu masanii gabbaase miciyyoon tun bira turte san ta diktoor jaanii saniitu harkasiitiin viidiyoo tana gabbaase. Viidiyoo san irraa ajandaan kun ka'e dabbaal waan san irratti gaafii dhiyeesse gaafiin san dhufte wal karakaran waliigaluu dadan addaan nu baasaa jette isiidha ta miciyoo tana waan xiyyanaa kannaa fudhadhaa ta'etti. Haa jaanii waan si kannaniif bakka tana amma wal arrabsuu maaltu fidi. Maal balleessan jarri kun lameen maal barreessan. Dhageenyaa sitti hima. Naaf murti guutoo sababni itti arrabsan dhaggeeffadhu naa sitti hima. Sababa murti guutoo gabbahanii arrabsanittiin ani Namni murtii qabdan obboleettii keenya na gubbaa na bira kamaaf uzaara haa. Akka dhageenyuunaayyee naa siima. Dhiyoo tana lafaa kaanii murti guutoo waan hin taane irra kaayaniiti dhiiraa fi dhalaa xiqqaa fi guddaadhaan gabbahanii murti guutoo waan dabaree fi waan kutee fi waan dhufu wajjin gabbaanii arrabsanii sababa sanittiin gabbee ani isaan arrabse. Sababa sanin na arrabsan an arrabni isaanii narraan shokomsu gartee waa takkanatti hin fakkaatu obboleessa kiyya murtii guutoo jechaan arrabfamu jira no problem nama jabaa jechaan arrabfamu jira lammadallee deebisi arafaas jecha maafi mushkila nu harkan bakka irraa dhalanne gartee shanyii kam akka taane harargee akka taane akka sumuni waa walitti hin guurre akka namni tokko miliyoona takkaa miti miliyoona kudhan kafalu harkanii jiran silaa isaan taate dhenga daara faatee 3,500 irraa gaba jeetiin manguddummaa nuu qonni siif kafalla jedhanii 3,500 irraa dhabnee irraa hin qaba ilaa ammaati yaane 1,400 daqiiqa ishee dhufanii akkasi kaash gooneef jechuudha. Firraa rabbi jecha dhiisi firraa rabbumaa jecha dhiisi. Dhiiseef rabbi jecha hin dhiise isiin biyya bakkaa jirti naman qabdu dhiiseefan ilmoosiitiin irraa buuse dhiiseefan. Wallahi murtii guutanaa si kannaa dhiisi naan jeesan kunoo akkaawuntii halkadhu dhiisi nuura naan jee maaltu irraa kafalaa misiidha. Wallahi dhiise. Waan xixiqqoo Assalamu alaikum dole. Sadaqaadha. Saniif nu arrabsan nuti malee bajiita. hundi keessan muut godhadhaa hundi keessan namni hundi muut godhadhaa obboleessa keenya isiidhaaf anaa jira jennu haa galatooffattu hawaasa isiitiif illee jaalalaaf kabaja qabdu itti haa himattu agarteemi miira itti dhaga'ames isin haa ibsitu hundi keessan muut godhaa namas ni galchinaa itti fufa. Asumaanuu wanni inni dhaammachuuf hodha arrafaat amma booda imimmaan tokko sirratti arguun feeru imimmaan tokko. Taakee ol qabadhu. Laaga taphaa ta'aa. Ol qabi mataa keetii haasa'e as bahi. Takka namni sumuni sirraa qabu hin jiru kana booda. Ati muqiima. Yalla. Taatee duraan dursee hundi keessan isin jaaladha isin kabajaa duraan onumaa isin ganee namni fi waan qabu harree dafaa namaa qabu ifar kun gaariidha ifar kin isin ijaa kanaa jechi waan hin dubbadhu waan hin dhiisuuf danbeekwaan. Zakii san galatoonfadhu. Waan kana bakka takkatti anaatu ispoonsora ta'e jee obboleessi kee osoo nama takkan kadhatin osoo har'a gastii bananii reefu duruu nuun ja'anii bar intal gastii bana amma gargaarsa eegalaa nuun ja'anii bar ijoolleen teenya qalbiin cabtee ooste malee waan takkan kadhatinaa fuula nama takkaan dhaabbatinaa gargaarsa guurinaa jee kaash godhee waan san bakka takkatti har'a doolaara 1,000 jechuun waan laaftuu miikannees obboleessi kee maqaan zakkiidha galatoonfadhu asumaanuu. Zakillee nin galatoonfadhaa keessaanillee moobila isaatinillee daayirektillee hin dawwalaaf hedduu baay'ee haa galatoomu. Bakka xiqqoo irraa baata rabbiin guddoo haa naquuf zajaasa addunyaa kira rabbi isaa milkeessu. Kanumaan jaamalee waan biraa waan hin joon qabu hawaasa mulu ishin jaaladhaa. Anaatu rabbiin yoo ati nama qulqulluu taate nama keerii taate nama keerii wajjin si fida beekta. Keessa keeti. Saniif hunda keessan isin jaaladhaa isin kabajaa baay'ee isin diqqeeffadhaa. والله قسما بالله وانين جاسو وانين يسود بيكو ربي